eenyuyi jeejaan duba ililli si afnamu mayra si afnamu maalin si keessum beesinaa ennaan khalluma naafaa jeejaan kalloo jiitu hay foono ennaan foon sinuun ga'u khalluma naafaa jeejaan kallooni afaniifi keessummaa bulu jaaniiti galgala gaa amala waraabessaani beeytanii maree afaan kaayyate ganama hoggaa dhufan kalloon eessa kuttee jennaani wosun nun geessuti inni jennaan woo ati duraanuu waa namaa miti jennaan duraanuu eenyuun nama isiniin jee jeejaan jarjaraan akkas jennaaniin kanaafuu gowwaan bakkatti badee warra seeyaa jaanii gowwaan silaa dhiitee bariitee hin beeyne hawwajji dhalateefis hawwajji dhalate dhibeeti amballee dhibaa jaan gowwaa yeroo hundaa'uu dhibeedha nama numa dhibaa kanaafuu gabaabinaan an ulul albaabi jechuusan an ulul albaabi ifiin jechuusan bifa kana ni qabda quraanni kana jaa bifa kana ni qaba sirritti hubadha quraanni akkana jaa bifa amma lakkooyne kana ni qaba namichi ulul albaabi mate sun tatanarra hamtuudha ammoo ani ulul albaab qofaa miti rabbi wajji ulul albaab jechuun hiikkaan isaa maalii jennaan namni waan hin beekne silaa waan jejanillee hin qabu warra rabbi wajjiin haasawuu jee ulul albaab namni an rabbi wajjiin haasawa jee jaan ulamaan islaamaa yoo du'aayii baani wajji haasawuu san yoo rabbi kadhachuu baani humaa takkan qabu yoommoo rabbiitu wahiina godha jecha isaatiin dhagaya dubbiitiyya dhagee dubbiitiyya silaa dubbiitee rabbiin numa dhagaya jecha isaatiin irraa dhagee jechuu yoo fedhe dogoggora guddaadha kun wahiin nabii rabbii booda alayhi salaatu wassalaam cittee jirti jechuudha. Inumaa ulamaan islaamaa akka jaan irra hedduun nama ani rabbi irraa waa dhagaye jechuu himatu nama waswaasa qabu nama maradu nafsi dhukkuba lubbuudha maraatummaa qabu maali kuuliyaa jedhanii awwala maraatu booda ni maraata booda rakkoo itti dhufa jechuudha nama waswaasa adda addaa qabuutu akkanuma lafaa ka'ee wahiin godhama jaajan sheekul islaam ibnu taymiyaa akka jee namni rabbiin na dubbise jechuu himate warra bid'aati jallataadhaa jee ibnu baazilleen akkasumatti kaadhibun wadaalun namni sunni khijibaaje شيخ الإسلام محمد ناصر الدين الألباني هذا من أباطيل الصوفية الغلاة أو أهل الانحراف جي نما خرار باب الرسالة مكيدو وانا كناهي متاجي كنافو نمنخون وانتوتها سويخانا وهم أفر الراسي قبابنا سنفين قبابسا إما ولا لافجي ولا لافجي تكا أمنتا خيسة جينو بي ربي وجيني ناسو أنو الباب يجون baalagummaaf jee takka beekumti barbaadaaf jee yookaan ergama biraa duuba jira ergama biraa qaba waan biraa duubaadhas bahuu ta'a waan afran kanaan ala ni qabeettanii yaadina hundaa'u deebisaa takka takkaan kenninaaf yoo namni kun nama wallaala irraa kajee'u ta'e obboleessoo ati wallaala qabdaa qoonqoo maal jaan wallaala qabdaa baradhuu jennaan yoo kan baalagummaaf takkaa beekumtii barbaadaaf kajuu ta'e qoonqoon jarjartuun abbahuuti yoo beekumtii taate horaan dhagaarrattis numa hora jedhanii karaa biraatiin beekumtii barbaaddadhuu jennaan gama biraatiin waan hin taane gabbaanii dubbataniif habbuuqaa guddataniif hin quufanii jedhan wanni kun sin baasu rakkoo si fidaa irraa dhaabbadhuu jennaan hundumaafuu namicha kana yoo wallaalaa jee baradhu jennaan yoo baalagummaaf jee dhaabbadhu amantii teenyarraa jennaan yoo beekumtii barbaaduuf kaja'u ta'e hawaasni muslimaa nama kana waan inni barbaadu san beekaa ibidda dhaamsuun dura quraan dhorkatuudha jaan keessa isiniin fassaru isinuu ni beeytanii yoo wanni biraa ka duuba jiraattu taate islaamummaa sii miti si wallaalaadhaa miti warri barate kan lafa fixeessa mitti ol yaa'u lafarraa dhabamsiifna kajeetti deemi ni fashale ni dadhabe duris akkasii ilaa guyyaa qiyaamaatti islaamummaan numa jiraatti hundaafuu wanni isiniin jennu obboleeyyan wanni kun vaayirasa amantaadhaati akkuma fedhe wallaalaaf je'us beekumtii barbaadaaf je'us ergaan biraa duuba jiraattus waan isa boodaan dhufu san akkatti firraa dura dhaabbattan beekaa jennaan mataa as baafate malee wanni biraa yoo duuba ka jiraattu taate jechuudha. gama biraatiin maaliif kanaa wajji wal qixxaattanii dubbattanii yoo hajjattan taate wallaalaan jaahilli akka nama makiinaa osoo hin beekne oofuuti ufiis miidheeti
nama biraallee miidha. Hubannoo nama biraatillee balleessa. Hubannoo daa'imman keenyaa, hubannoo shabaabban keenyaa, hubannoo shamarran keenyaa balleessa. Tanaaf dubbanna. Rabbiin akka Quraana keessatti walaa taqfu maa laysa laka bihi ilmun. Guutuu ilma namaatiin waan hin beekne dubbatin jaan. Waan yakka gurguddaa lakkaaweeti shirkii dubbatee wa an taquluu ala Allahi maa laa ta'lamuun. Waan hin beekne Rabbi irratti dubbachuu. Irra gurguddaa akbar al-kabaa'ir dilii gurguddoo shirkii wajjin waan lakkaawamu jechuudha. Abdallah ilma Abbaas waan jee namni wuma gaafatan hunda fatwaa godhu maraataadha jee. Man afta annaasa fi kulli maa yas'aluunahu fahuwa majnuun jee. Maalik ibn Anas namni mas'alaa takkarraa oguu gaafatame beekuuhu lubbuu isaa tana jannataa fi ibiddarra fidee madaallii lamaan irra kaayee deebisaatti kan nu qabaa jee. Kanaaf obboleeyyan wallaalaan hoggaa dubbatu waa'ee amantaa keessatti diin balleesseeti if balleessee nama biraallee balleessa. Wallaalaan maqaa diiniin dubbate diini je'ee dubbate jechuuf namni hin beekne amma fakkeenyaaf yoo fudhattan Iisaan du'e je'ee gaafa inni dubbate namni waa'ee seenaa Iisaan beekne shabaabni amma lafaa ka'u akkasi fudhate jechuudha. Keessaa warra wanni miidiyaa irratti dubbatamu amma dhibba boodaa sunuma jirti akkasi beekaa. Yeroo amma jirru kana keessatti waan miidiyaa irratti dubbatame sirreessuun isiidhaa bakka sagaleen sun dhayxe hunda sagaleen dubarra dubbatamu dhaquu waan bira gahuu dhabuu waan maluuf sirreessuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf obboleeyyan akkuma Sheekul Islaam Ibn Taymiyaa jeetti obboleessa kanaa wanni jennuun man qaala fi diini bilaa ilmin kaana kaaziban wa illam yata'ammad al-kadhib. Namni waa'ee diin keessatti beekumsaan malee dubbate yoo hijibuun niyyatin illee hijibaadhaa jedha. ابن القيم القول على الله بلا علم أشد من الشرك رب الروان هم بينه جتشون شرك الرحمة وجه شرك الرجود وجه دلين سمال الجنان شرك متاخيت الرجبابتي ثم قدابتي وان هم بينه جتشون أمور نما براتو جتش خيخنا فؤاته اتدوغو غرايتو خنا فبوليين أكما جتش بيكما خيس الجرو بيخان نمني أفريجان بيخا nin beekaa beeku sun aalima irraa jala deema beekaa beekuu saafitti hin beekne sun if dagatee dammaysa ati nama beeku ummata waa himi jaa dammaysa kasadaffaadha nama hin beekne ka hin beeku beeku sun wallaalaadha barsiisa ka afraffaadha nama hin beekne ka hin beekuu saafitti hin beekne kun wallaalaa qofaa miti gowwaadha irraa fagaadhaa jedhan kanan isin himuu deemammaan jecha biraa keessatti maaltu jira gowwaan sadii jaan wallaalaan sadii jaan wallaalaa ta'uu saafitti hin beekne kuni barachuun isaalleen hin kajeelamu nin beekatti hin beekaa wallaalaa ta'uu saaf hin beeku kuni laaftutti barsiifama wallaalaa beekaa ibsewu irra khaxarri irra hamaan namaa kana jaan ifis jallisee nama biraallee jallisaa akka jaan gariin ulamaa'ii ashaddunnaasi jahalan man jahala jahalahu jaan irra wallaalaan nama wallaala isaa wallaalee jaan maaliif jennaan jaahila murakkab jaaniin kana ka wal gubba daraddarame wallaala daraddarame jechuudha. Gosa wallaalaa keessaa karra fokkotaa karra hamaa kan mee waan takka takka isin himu irra fokkotaa jechaa irra fokkotaa jechaa waaniin godhe cufa beekaatiin godhee dhiifamaa isin gaafadhu mee jecha kana akkamatti kana deebisaa isaa isinumaaf hin dhiisa. Amma namni kun wallaalaadha. Wallaala ta'uusaa qofaan ragaa isinii dhiyeessa. Tokkoffaa irra laaftu wahii seenaa rasuulaa seenaa sahaabaa keessatti Zaynabaan Itoophiyaa godaantee je Zaynabaan intalti rasuulaa sallallahu alaihi wasallam Zaynaba Itoophiyaan dhufne Habashaan dhufne makkuma jiraatteeti abbaa mana si Abil Aasim ibn Rabii'i wajjin ergasii daarektuma makkarraa gara Madiinaa godaante. Dubra rasuulaa keessaa rabbi irraa jaalatu isiin biyya Itoophiyaa dhufte Ruqiyyaadha. Isiitu abbaa mana si Usmaan ibn Affaan wajjin hijiraa duraa tagara Habashaa godaanan san dhufe. Kana jecha isaa keessatti viidiyoo isaa keessa yoo dhaggeessante kun siiraadha. Namni Qur'aanan beeknellee namni hadiisan beeknellee siiraa gurratti dhagee beeka. Zaynabaan biyya tana dhuftee turtee je tokko qaba. Tokko kan inni lammaffaadha namni Rasuula sallallahu alaihi wasallam hijibsiise. Waa'ee
ulamaa kijibsiisu waan ummata arrabsuu keessatti wanni gaafatan hin qabu maal jee biyya tana biyya Itoophiyaa jaamtu tana muslimni biliyoonni 2 addunyaa tanarra jiraatu irratti sheekotiin hadiisa isaanii keessatti Itoophiyaa kaabaa diiga jedhanii barsiisaa turanii je kijiba hin jiru wanni kana jiru wanni jiru sanillee isiniif himaarra nabi sallallahu alaihi wasallam haga guyyaa qiyaamatti waan ta'u dubbate san keessa waan inni dubbate keessa kaabaa nama Itoophiyaa tokko khamogoleen saa qaqalloo isatu dhagaa tokko tokkoon akkana buqqaasee isaa haru amma akka waan ijaan arkuutii jee hime asirratti wanni isinii ibsu namni tokko ka Itoophiyaa badii dalage jechuun Itoophiyaa guutuu badii dalage jechuu miti mootummaa wajji jira jechuu miti hawaasaa wajji jira jechuu miti jallaan akkasaa kachitti waan sa wajjin dalage jiraachuun ni mala hadiisa kana nabii sallallahu alaihi wasallam kaabaan diigamu ulamaan akkijaan gaafa namni Allah hajuu hin jirre namni muslimaa lafa tanarraa dhabame namni kaabaaf jecha yaadda'u hin jirre yeroo san keessatti aakhira zamanaa yeroo qiyaamaan ta'u teessu wanni kun argamaa je eega iimaanni addunyaa tanarraa deeme jechuudha. Erga masiihu dajjaal dhufee erga Ciisaan gabbu'ee dajjaal ajjeesee eega yaajuujii fi maajuuj bahanii halaakamanii achi boodaan ruuhee muumintootaa eega rabbiin addunyaa tanarraa guuree namni sun badii tana dalagaa jee hime wanni kun amma fakkeenyaaf namni Ameerikaa tokko kana biyya kanaa keessa badii dalagee jechuuf Ameerikaan hin arrabsamtu mootummaan hin dalayne yookaan maqaa biyyaatiin hin dalagu namni kun maqaa isaatiin dalaga namni tokko biyya takka keessa yoo haate akka shari'aa islaamaattis akka namaattis guutuun biyya sanii badii san qabdii jechuu miti badii namni tokko dalage akkuma rabbiin quraana keessatti dubbate walaa taziru waaziratu wizra ukhra balleessaa nama tokkootiif namni kun ittiin gaafatamuu jeetti gostisaa biyyisaa firrisaa maatiinsaa akkuma nabiin alayhi salaatu wassalaam ilma abbaan harka qabee deemu ati badii isarratti hin dale isaa badii teetiif hin gaafatamu badii isaatiifis ati hin gaafatamtu jee sanitti namni tokko badii dalageef biyyi guutuun hin gaafatamtu shanyiin Itoophiyaan haqiiqatti dhugatti akkuma jedhame sanitti taariikha islaamaa keessatti biyya addunyaa tanarraa Makkaa Madiinatti aantee islaamummaa biraa gumaata guddaa qabdu Itoophiyaan islaamummaan Makkatti abaqaalamtee warri Makkaa gaafa dararan biyyi dura itti godaanan Itoophiyaan ansaarri warra Madiinaa dura Itoophiyaan Itoophiyaan biyya bilaad Itoophiyaan biyya ummu ayman guddiftuu nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam jechuudha kanaafuu wanni kunis dogoggora namichi kun itti dhugaa fakkeessuuf kuruphoo miilaa fi harkaan walirra dhahee jennaan hin fakkeessine fakkeeffadhu jennaan isii ifooqu jirtuun dhawee jejaan namichi fakkeeffachuuf je nama yeroo ammaa keessatti akkuma reefu dubbadhetti namni waa balleessu hundi ganda jalatti biyya jalatti gosa jalatti laga jalatti ilaa hanga warra galutti san jalatti dahata kanaafuu wanni kun seenaa islaamaa keessatti beekamtu nam tokkolleen inkaaruu hin danda'u waan jiraati nama kanaatu kaabaa dhagaa tokko tokkoon buqqaasaa waan lafa jiraati Itoophiyaa keessaa namni tokko badii dalagee jechuuf Itoophiyaa guutuu badii dalagee jechuu miti yookaan mootummaa Itoophiyaa badii dalagee jechuu miti mootummaan Itoophiyaa biyya deemaa biyya sanitti biyya san keessa mootii namni biratti hin zallamamnee jira jee nabiin sallallahu alaihi wasallam sahaabotatti erge sani akkasumatti haqa san fudhatee Najaashiin ifiifillee amantaa islaamaatti amanee gaa'ibillee biyya san ta'anii salaata fagoo irratti sagadan jechuudha. Kanumaanin isinii gabaabsaa kabiraa wantoota amma dubbatame kana keessaa waan fakkaatu jira waan ogguu nama dubbatan dafee namni butamee fudhatu. Itoophiyaa kaabaa diiga jaaniiti araba biratti Itoophiyaa jibbisiisanii hoggaa jedhan namni hin hubatin dafee butama. Kuni waan sirriitti jala sararamee beekamuu qabu. Isin lamadaa waan aqiidaa wajji wal qabatu Ciisaan akka jedhan dura makmaasa afaan arabaa keessatti beekamaa jaahila jedhan wallaalaa arrabni isaa safartuu aqlii isaatii jedhan nama tokko hoggaa osoo hin dubbatin hundi aalima fakkaata gaafa dubbate takkittuma dubbateeni jaahilummaa isaa wallaalaa ta'uu isaa beeyta nama kana wallaalaa ta'uu isaa wanni beeytaniin itti yaadee osoo hin ta'in eenyumee dinqisiifatteenaan nama du'e keessaa isaadhaa je
islaamaa fi kiristaana jidduu garaagarummaan jirtu aqiidaan nama rabbitti amanee aqiidaan muslimaa Iisaan osoo hin du'in Iisaan hin duune ganaadha bu'ee addunyaa tanarra gabbu'ee haqa gadhaaba jechuudha. Kana sirriitti jala sarartanii wanni beekuu qabdaniin islaamummaa tana gariitti amananii garii diduun hin ta'u beeki. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قريت أمنتي قريت دون دندش تكا غوتمت أمنوا وخا غوتمت في الرئيسون خنا رجان إن فلته إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا يقال ربين عيسى انجو يا عيسى إني متوفيك أني قوتت سفورتين ورافعك إلي قمخ يت أرسفور أجتشوسا متوفي كان كن سي أجيسي جي فسريه جندي سي أجيسيتين غرخيتي أرسفور أجي جيتي فسري بكتنا جا آية القرآن خنا آية نخون وان الرب وين اتفقاته يوغان وان النجو قوتتي جل راخفته وقوت بفتيلالت مال جاء سورة النساء آية شنطة مشاني قيست فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وانسان هدي ديغني آية ربي كفرني أنبياء ربي جيسني حق عملت قلبي جيت واحدها سي بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يرخنا ربي سان قل فيه وما تقوى تكملين أماننجي لال وقولهم إنا قتلنا المسيح وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما جي وان كفرني واي مريم الرد خجيبه قد جانيف جي وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وان جانيف نتي عيسى جيفن وان جانيف وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن أجيفنس هم فنسنس اتفاقاته وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن جرهم بيكم سنقبني سيتيساني جلدي مجرني وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ربي تيسو الفوده ربي جبا انجفتا أوغيسا جئ دبتي تفسير خيسا علماء نقاد بدن تفسير صدركا دولات تفسير القرآن بالقرآن قرآن فسروا آية برا خيسة ربي مالجا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ربي لبوني فودا يرو إشين دوتوس نفودا تهريب خيسة دوين اللي تهرفين اللي نفودا جئ دبتي يتوفى نسيخ فودا توفي يجون هريب اللتا رفو لين توفي جاما وانت كفودو لين أخذ الشيء وافيا قوتوتي وانت كفودو فودو سني دو أفسر يجو نما يدوتو وري عقلي وافسر رجو أكنا دوغوري أمو نبي كان عليه الصلاة والسلام حديث سياديس بخاري مسلم لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا جي إيسا الما مريم غنا اسم كيس قبوتا إيسا حق أدلكو إيسا هوغنا خيسنتو رفوتا جي حاكمتو دانيات هيجو حديث برات سنيس حديث البخاري مسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر السليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية إيسا الما مريم يدفو تاجي إسن كيس قبوه تاجي إيسا إسني مرتيقل إيسا حق أدلو إيسا وان ربي قد قبر متابوتة جبسو إيسا خركرو اللي لفرها فتو إيسا قبير اللي أمتر حنبسو قبير وان جانججو خنافو إيسا نجرا هندوني نبي نسكيس الدبته حديث برات كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم يقاف إيسا الما مريم سن كيس بويمي كم جتا إسيني ولين صلاة جيخي إمام لخيسني سنو مخيس جيو ونيس حديث البخاري مسلم بكت بول لي وهمي فينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدرك الدجال فيقتله حديث مسلم يقول إيسا بويت منارة أدي برقب بويت دمشق خرا سوريا قم بها خنت دجال بكا إني جروك أبي أجيسا جيد دبتي خنافو نمني حديث رسولا خنا إنكاري أني قرآن ملين فرد نمني جي واتو دوبا جيرا وني ريفو سنجوسا واتو دوبا جيرا وني ينجو فرقني هندي جان وني أمنتا إسلاما خيستي غريتي هيتي بها هندي إسان دوبا واتو جرا وني دوبا يرسون هنگا جرا يهودا گوتي جان
namni kun quraana kijibsiise namni ani quraana malee hadiisatti hin bulu juu quraana kijibsiise akkamiin yoo jettan man yuti'i rasuula faqad ataa'a Allah nama ergaa rabbii godhe qaalii rabbii godhe namni qaalii ergamaa rabbii hin godhin qaalii rabbii hin goone ibnu taymiyaa waan jedhe as-sunnatu ma'a al-qur'aan kan-ruuhi ma'a al-jasad hadiisaa fi quraanni waliif akka ruuhee fi qaamaati jedhe yoo hadiisni jiraachuu baate quraanni ruuhee qaama hin qabne akkana jechuun waa hedduun ta quraana kana keessatti dubbatamte salaanni haga raka'ata isaa haga salaatamu yeroo isaa zakaa hanga irraa ba'u arkaan islaamaa jechuun roga islaamaa kana kunuunsan waa'ee hajjii akkatti godhamu waan halaalii waan haraamii akkaataa fuudhaa heerumaa nama fuudhuun haraamii illee